Haalli filannoon itti gaggeeffame haqa qabeessaa fi dimokiraatawaadha jedhan taajjabdoonni. Magaalaa Adaamaa kutaa magaalaa Daabeettiin adeemsi sagalee kennuu karaa nagaan xumurame. Adeemsa filannoo gaggeeffamaa ture keessatti lammiileen karaa nagaa fi dimokiraatawaa ta'een paartii barbaadaniif sagalee kennaa turaniiru jedhan taajjabdoonni buufataalee garaagaraa. Haala waliigala filannoo kanaa hoo ilaallu uummanni keenya karaa dimokiraatawaa ta'een halkan keessaa sa'a 10 irraa eegalee hiriiraan iddoo kanatti hiriiraa turani. Hanga sagalee kennuun eegalutti uummanni akka jiruun hiriiree qophaa'ee sa'aatii sanarraa eegalee karaa guutuu ta'eedhaan filannoo kana gaggeessaa turani. Dhugaa dubbachuuf uummanni dursee beekaa jechuudha. Namni kana godhiisaa hin jedhu hin jiru. Uummanni ofii isaatii haala itti filatan hubannoo gahaa qabaachuusaa waa baay'ee namatti mul'isa. Ofii isaatii bakka isaa iccitii isaa qophaa'etti dhaqee filatee. Kutannoon uummanni mootummaa cimaa ijaarrachuuf qabu olaanaadha kan jedhan taajjabdoonni kunneen lammiileen dhiibbaa tokko malee sagalee isaanii kennaa turuu himanii jiru. Yaarraa waa baay'ee hubanne keessattuu uummanni akkamitti biyya isaa ceessisuu akka danda'u mootummaa isaaf ta'u ijaarrachuudhaaf kutannoo uummanni qabu baay'ee waa baay'ee sitti mul'ata jechuudha. Ganama nuti mataan keenya sa'aatii 10 otoo hin gahin kan dhufne garuu sana dura hiriira qabatee nama taa'u argine jechuudha. Baay'ee tokko nama gammachiisa. Kutannoon uummataa kan hundaa caalu jechuudha. Karaa dimokiraatawaa ta'een dhiibbaa tokko malee mootummaa isaaf ta'u bakka buufachuudhaaf ijaarsi dargaggeessi uummanni bal'aan asitti ba'eetoo qaama miidhamaan hundi ba'aniitoo filannoo kana filachaa oolan jechuudha. Adeemsa taajjabbii keessattis danqaa tokko malee itti gaafatamummaa ofii bahachaa turuus ibsanii jiru. Qindeessitoonni buufataalees filannichi adeemsa dimokiraasii kan eeggatee fi akkaataa dambii fi qajeelfama boordii filannichaa eegeen gaggeeffamaa turuu himanii jiru. Uummatichi sa'a 10 irra eegalee dabaree qabachuudhaan haala gaariin haala miira ho'aa ta'een haala gammachuudhaan haala nagayaatiin hanga sa'a kanatti filatee hanga sa'a 11 kanatti filatee haaluma gaarii kanaan oolle. Wanni isin nu rakkises wanni dhiibbaa nurra godhis hin jiru. Qindeessa gaariidhaan wal qindeessinee haala bareedaadhaan hubannaadhaan haala dimokiraata ta'een uummatichi barbaadu filatee akkasitti filachaa oolle jira. Wal hubannee haaluma nageenyaatiin jechuudha. Kutaa magaalichaatti buufataalee 41 irratti sagaleen kennamaa kan ture yoo ta'u akkaatuma dambii boordiin filannoo biyyaalessaa kaa'een sagaleen filattootaa bakka taajjabdoonni argamanitti lakkaa'amuu eegalee jira.